Maashaallah tabarakallah wallahi hedduu tokko gammadee hedduu tokko natti tole dhugaa rabbii mee warroonni akka koo gammaddanii warroonni akka kiyyaa keessan isin gammadee laayikii godhaa isiniin jechuun barbaada akkasumas koomentii jalatti libbiqirsii godhaa isiniin jedha warroonni saayidoo jaallatan warroonni saayidoo kabajjanii akkasumas ulfina hedduu irraa qabdanii akkasumas immoo warroonni islaama maan fuutuu ati dubartii islaama maaliif hin jaallattu jettanii gaafii adda addaa kennaafii turtanii koomentii kiyya jalatti illee kaleessa eda viidiyoo isinii gadhiisee ture viidiyocha sana keessatti waa'ee saayidoo dubbadhee du'aa'ee godheef wallahi viidiyocha yoo haga dhumaatti dhaggeeffattaniitu ta'e du'aa'ee godheef akka rabbiin waan geerii waan bareedduu yookaan sumayyaatti deebisu yookaan immoo durba bareedduu ishee akka rabbi kennuufi wallahi du'aa'ee godheef hin jira. Du'aayin kiyyaa amma guyyaa jumaa kanarratti qeebalamtee jirti jechuudha. Hedduu tokko gammadee saayidoo roozaa wajjin arguuni hedduu tokko maashaallah tabarakallah akkamiin morraa bareedee jira dhugaa rabbii. Wallahi kufaanna qabee jira dandee viidiyoo kana dalagu mataan kiyya baay'ee na dhukkubaa garuu hedduu tokko gammadee mataa dhukkubbiin illee narraa badee jechuudha. Hedduu tokko natti tole jechuudha. Saniyyuu amaariffa daddaagaa jirti amaariffa waliin mataa miila ishee wal labsiisaa jirti haala ishee akkuma goo jechuudha. Hedduu tokko gammadee dhugaa rabbi mee warroonni gammaddan hin jirtu warroonni akka koo gammaddan dhugaa rabbi gaafuma waa'ee jaalalaa bakka roozaa fuuchuufanii roozaan fuudhaa isheen isinitti baasa jedhe ishee kanadha waan ta'eefi waliigaltee irra jirra gaafa ni jedhu mee keessa akkam isin gammadi dhugaa rabbi utuu argatteeti roozaa argatteeti sumayyaan iyyuu fuusifti roozaa osoo ta'e sumayyaan iyyuu fuusifti maaliif jennaan mucayyoo amala qabeettidha mucayyoo kabaje qabduudha mucayyoo haalaaf amallishee bareedduudha bifaan illee yoo ta'e mucayyoo bareedduudha bakka mucayyoo walumaa galatti namatti toltuudha jechuudha ani hedduu tokko jaalladhe sila maalan jedha dhugaa rabbeetu isaa wal fuudhani hedduu tokko gammada hedduu tokko natti tola gammachuun koo daangaa hin qabu jechuu kana nama gammade dhugumaan sirriitti wal fuudhanii zalgii godhatanii bakka qophii adda adda jira waa tokko jira isaan duraan keessaa walii wal fixataniitu achi abbaafatanii beektu miti inni kanaan dura gaafate as nutti beeksisuu fide malee kanaan dura keessaan fixate kanaan dura keessaan haasee dheegadda viidiyoo irrattis roozaa beezaadhaanii annama jaalladhu qabaa annamanii wajjin jiraadhu qaba jedhee itti haasa'aa ture jechuudha argitanii jirtu. Kana kaa roozaadha roozaa keenya. Walumaan gammadee kan bareeddee immoo jirti maashaallah tabarakallah dhugaa rabbi hedduu tokko bareeddee jirti. Hedduu tokko natti tole isin gammaddanii dhugaa rabbii saayidoo dhugaa siif haa godhu reefuu waan gaarii argatte reefuu rabbiin si milkeessaa jira ani ganamallee mata duree irratti kan hin barreeffadhe baga gammadde saayidoo keenya amma reefuu shamarra bareedduu argatte zim jedhama barreesse waatti barreesse sun dhufee gittim jedhee itti naa galee dhugaa rabbii waluma gaxxame isinis abdinaa jettu miti dhufee walitti gaxxamadde ani beektanii walumatti naa gaxxamame amma kunoo amma gadama eda waan gaarii barreessee bulee bakka waan isaaf hawwuu yookaan immoo waan isaaf natti tole barreessee bulee viidiyoo keessattis du'aa'ii godhee fi nama wayitu lolii inni ijoollee kiristaanaa jala deemaa inni ijoollee musliimaan fuudhuu saayidoon shamara musliimaa akkamitti dhabee saayidoon nu arrabsii naan jedhanii koomentii jalatti irra deddeebi'anii natti manii saniin booddeen immoo narrabsu maaliif narrabsadee faallaa deebisee fi maaliif jennaan inni kan durbatti inni durbatti miriidhama durbatu itti miriidhama malee isaa miti akkasumas hin argitanii barbaadu maarreedha jedhaa jechuudha. Kanaafiyyuu amma nu gammachiisee jira keessaan fixataniitu dubbii kanaan dura bisheessaniitu har'a nutti achi as baasanii dubbatanii jechuudha. Hedduu tokko gammade dhugaa rabbi gammachuun koo daangaa hin qabu maaliif jennaan mucayyoon kun jaalalaan goddaamtee jirti beezaan akkuma beektanii duraanis heerumtee jaarsirraa deemee jira. Amma nagaadhaan rakkoo guddaa keessa turte hin beektu rakkoo isheen keessa jirte amma reefu manatti deebitee kunoo sarpiraayisii adda addaa mucayyoo goddanyaa seetii sanaa wajjin viidiyoo adda addaa waraabu inuman ilaala asirratti viidiyoo hojjechaa hin jiru malee viidiyoo isheen an daawwadha hedduu tokkollee jaalladha jechuudha. Kanaafuu baga rabbii si milkeesse beezaa roozaa kiyyaa inni isin jabeeffadhuu qabadhu dhugaa rabbii jabeeffadhuuti sirriitti saayidoo qabadhu. Sirriitti jabeeffadhuuti qabadhu ofirkaan baasini sumayyaan iyyuu kana si deeggarti maaliif jennaan sumayyaan isaan wajjin turte ko sumayyaan mana tokko keessa wajjin nyaachaa wajjin dhugaa turan jechuudha warroonni durii kaatanii hordoftanii roozaadhaa fi sumayyaa ijoollee yamanii hunda isaaniiyyuu warroota sumayyaatiin jiraachaa ture hunda isaaniiyyuu nan beekaanii kanaaf jennaan roozaan durumattiyyuu amala bareedduu qabdi muktaarii kanatu duraanii
jana Muktaarillee hin diddee biyya galtee abbaa ishee fudhattee jechuudhaan durumaa ka'ee hordofa jechuun duraa ka'ee naannoo waggaa 7 natti fakkaata erguun hordofuu eegalee. Ergasuma qabeenuma hordofaa amalli ishee bareedduudha dhugaa rabbii qemqemin jettu akka durba kaanii jechuudha. Hedduu tokko natti tolee jira hedduu tokko gammadee jira warroonni gammaddanis baga gammaddanii jechuun musliima fuudhaa kiristaana fuudhaa miti mucattitti maa argachuu isaatu dasna jedhe malee waan isheen amala qabduuf malee amantii kiristaanaa fuudhee musliima fuudhee inni waan laallatuun qabu jechuu abbaa amantii barbaadee fuudhuu danda'a waan ta'eef maaliif jennaani gara amantii isaatiitti deeffachuu danda'a waan ta'eef rakkoon qabu. Jechuun mucayyoo kabaja qabduudha mucayyoo bareedduudha mucayyoo amalli ishee namatti toluudha mucayyoo kabaja qabduudha sanumaaf natti tolte malee kiristaana taate musliima taate rakkoon qabu jechuun ani waan ishee jaalladhuudhaaf ni sa'idoodhaaf bakka kanumatu ta'a kalitirraa deemaa jedheetan malee mucayyoon gammaddee boruna fudheetteen bar amaariiffamaa caccabsaa hartisa oolu kaan keessa deemte dhugaa ilaalbaafte Mikaatu itti borna fuudhii jetteen otuu waan alle mijeeffateen otuu waan tokko qophaa'anii boruma na fuudhii jetteen isaan sila qophaa'anii ruqalaa sila mijeeffatee jira ganaa qalbatiitti godha ganaa baboo jilgeenfatee kennaa fi gana waa meeqa tafee jechuudha amma ni nu barsiisuu fide malee keessaan xumuratanii jiru jechuudha dhostaalaan gosh baga miidiyaa irratti baasuun barbaadu jedhee jiran nikko amma beezaatu gamsiisee fi jennaani miidiyaa irra baase malee miidiyaa irra baasuun barbaadu. Jadi ini duruma wal bisheeffatanii jiru durumaan keessaan wal qocoqocatanii jiru saayidoo keenya baga gammaddee kan sirraa deemu kan siif maali dhugaa rabbii beesattiin kun sirraa deemti sirraallee malti jechuudha sumayyaan illee kan akkasiif iyyamtee walitti deebitan abdiin qaba maaliif rakkoon qabu dhugaa rabbii asheenis mana ishee jiraatti sumayyaanis mana ishee jiraatti rabbii sumayyaa isitti haa deebisu garaa laaftee maaliif jennaani roozaa wajjin durumatti wal beeku waan ta'eef waan walli bannatti fakkaatu. Walli bannatti fakkaatu kanaafuu egaa dubbiin biraan miti natti fakkaata gaani gammadee fi gaa dhufeeyyuu dhugaa rabbii kiristaanas taatanii musliimas taatanii warroonni gammadaniif dhugaa rabbii maaliif mucayyoon hin bareeddi kabaja qabdi kabaja yeroo hin jedhu kabaja namaaf laachuu beekti bakka sirna siraata qabdi namni siraata qabuu fi siraata hin qabne miidiyaa kanarratti hin beektu kaasanumtiyyuu ilaaltanii jechuudha. Kanaafuu takka warratti nagarree takka isheedhaa wanti waa bakka akka tokko godhatu hin beektu kanaafi hedduu tokko gammadee jira rabbiin baga ishee milkeessee rabbiin dhugaa haa godhu dhugaa godhee rabbiin waa gammachiisuun jedhaan nuti gammachuun isaanii gammachuu keenya gammachuun saayidoo gammachuu keenya yoo inni gadde immoo wajjinuma gaddina akkasiin isiniin jedhaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya viidiyoo kiyya ganamaa warroonni dhaggeeffattanii dhugaa rabbii du'aan kiyya qeebalamtee fi jirti bagumaan godhee fi guyyaa dhugaa rabbii eda halkaniin ka'ee erguma mataan jumaa darbee ga'uuf ka'ee du'aa godheef dhugaa viidiyoo gadhiise gara sa'aatii 6 akkanatti gadhiisee tokkokkii deemee du'aa godheef sokke dhugaa rabbii maasha Allah tabarakallah du'aa kiyya qeebalamteetti sanii fi ani maanguddoodha ani nama guddaadha nan tuffatinaa ani ilma ani haadhi keessanii isin ilmaan tiyyaa ijoollee kiyyaa isin na booddeedha ani umuriidhaan isiniin caala du'aan isinii godhaa yeroon isiniin jenna tuffattu amiin jettan dhugaa na tuffattanii amiin jettan ijoollee ani du'aa isinii godhe yeroo hundumaayyuu la hundi keessan rabbi isin milkeessu waa isin yaaddan waan isin karoorfattanii rabbiin isiniif haa godhu karoora keessan yaada keessan rabbiin isiniif haa godhu waan isinitti yaadin itti yaaddanii ittiin dhiphatin rabbiin isin haa milkeessu isiniin jira amiin jira wallaahi amiin jira du'aan kiyya qeebalama takka kana irra birraa dhabeen beekwaan dhugaa rabbii kanaaf jennaani baga gammaddan isiniin jedha beez alla shindee jirtaan talakoo rabbi si haa ganna si ati jaarsuma geetti deebi viidiyoo ishee argeen ture sila haasaa turte ganama viidiyoo gadhiisee turte argee ture dhugaa rabbii irraan hojjedhanii dadhabe irraa hojjechuun danda'a maaliif mataan na dhukkubaan dhugaa rabbii qofaan na qabee akka tokko na gochaara akkasiin isiniin jedha hedduu tokko gammadee hedduu tokko natti tole viidiyoo baay'ee haasa'uu hin danda'u ibsa shaalliif irra jiran deema.